Niitii koo gargaaree sirriitti. Winii qabsoodhaan dhufte kana taaptaan godhan maal isin maana laaltu qoyyaa isuma dhugaa waaqayyo warri nan jaalanne lakkoofsa tokko barreessaa min. Tu na jaalatanii taaptaan naa gootu bar. Barreessaa lakkoofsa tokko tokko. Eenyutti ishee godhaa jirtuti? Saaraa eenyutti ishee godhaa jirtandi? Doktorii waa maal tasaa? Eenyutti ishee godhaa jirtu akkas? Doktor Laayibee irra jirti maa silaalaa jirti yoon? Kunoo meeshaanjara keessaa wallaalaa jiru. Sodaa wayye moha Kuti na arsi Riyaa gaafa siin jedhamu waadanyinatti sayidhamu malee leelaa nagaram አይደለም. Okay. Sadin baya saya aja. Sadin baya ta. Sudah kini. Tap singgot. Ayo tap singgot adille. Oh iya. Budi ya tazalidin kita. Maaliif yoo maaf na gaafatte ante? Ani moo? Cal jedhe. Baruu fi barcaallisu. Wallahi. Maa waa biraa naa qabdetteeti. Tu waa biraa sii qabaadhe akkam goota. Ooko maamayyee oyyee buchee koo tokkittii koo okko. Otuu ababaa lama naa kenna. Otuu waa qabaadhe yaanee waa biraa siif qabaadhe akkam goota. Ooko lubbuu. Otuu waa biraa. Silma kau tu apa anak kabat ya full atum tiap kasih tinjrat tu bar. Tap kau dah bala mana kena sewana saudah geperta. Tua awak kabat tina wana. Nama tu kofu media kan rawa tu kum kabur. Uga mau oleh tim ni cuci. Garu tari Yuna kabes ane rugar baca tanah awas ni tempat geperta. Sagana namni video bayi mal jadi Yuna kabe nama video baru ramai nama lena kabula jalan le cuci. Jalan lebih tani. Amma ija fuula kee no dhaggeeffadhu. Ati gaafii na gaafattee kaate bar. Yoo na qabi maal gootaa isa jettee fi siifan deebisaa dura kee fixii kai. Ayyee jedhi fixadhu. Jechuun akkam si godhe? Maal jechuudha? Otuu na qabe akkam gootaan siin jedhee koo xiyyaaqee na hunjini na qabe siin jechaan jiru. Ati naman sodaatiin kaati fuula kee rakkoo wanta biraa jira bar. Ija kee keessa wanta biraa jira bar. Ana dhaggeeffadhu waa tokko. Heera bakki. Dhugaa dubbachuu fa'i. Haa jaalalli. Ija kee irraa waa biraa dubbifama fuula kee irraa waa biraa dubbifama. Garuu afaan keetii wanta biraa softati. Waayi. Abbaa dhaggeeffadhu ana jaalalli. Qoy nama mi'uut godha waan hin taane wayii koomentii hin taane wayii na jalatti barreessu. Dhaggeeffadhu ana jaalalli sirraa. Ma otoo sirraa na qabee koo dur sana na qabu garuu na hin qabne. Jechuun ergan dheengaddaaf duudhaan sitti dhufee dhugaasii qabeera. Gaafas na yaada rafte miti. Shooti. Bishoortaa? Abjuudhaani? Uummanni as jala jiru akka isaan si jaallatanu innaa lillaahi wa inna ilaihi. Wallaahi na dhiisanii si faarsaa jiru bar. Mucattiin hin bareeddi wal biraa bareeddu wal fuudha.
Anaan hin bareeddan jettanii siidhaan maaf achi darbitanii jettuun uzu. Wayni irraa fuudhame dhibba tokkoon. Maashaallah akkam bareeddii. Badaa bareeddii. Sin caaltu garuu hin bareeddii. Okay, thank you Habibi. Habibti thank you. Ima bareeddii mucayyoon garuu sin caaltu. Anaaf waa jedhiin olii wayii qofataa afaan kee qaba. Si wallahi waan jettutti yaadaa dubbadhu abaaboo wallahi wayi fansiin jedhedha. Yesus Kristus. Abaaboo waan jettutti yaadaa dubbadhu. Maal jechuu kee waa'ee sammuu keessa naannessa hartamotis hara Oromoo sanchaan jalaan miliqa akkas taana. Wallahi waan jettutti yaadaa dubbadhu si waan dubbattu. Ani miira tokko Yuusuf hin qabu laa. Oromoo biratti sitti maal? Miiraan isii qabu obbolummaa ture obbolummaa sana wadda kuteeraan hiriyyummaa jechuun yaadee jira miti. Amma bara gatii waan obbolummaan sun adda citeeftu naa galuu dide bara. Namni gaafa konkolaataa haaraa wayii bitate waan obbolummaan adda citeef sitti ma. Waan sitti munan nageessu. Waan si gorsunan tu'eef welkaam. Ati sikkoo booda kana biqiltuu lammaffaanatti biqiltuun jedhaa dooktorii lammaffaanatti taatee jirta bara. No dhaggeeffadhu ani bar nagar na jalatti bulisiin jechaan jiru ani tokko jalattan bula maalichi gara zeeroo kan jalatti dhaggeeffadhu ani na jalatti bulisiin hin jenne obboleessa koo garuu mushkila wallah. Jechuudha. Nagama malee baabuna. Wala fikir wali makas. Ya fikir makas. Ya fikir makas jechuun isa kana falta. Samboda hola. Nuti tapha diddama mo'anne mo'anne adaba mudiddi namni milika yeroo mo'anne namni milika yeroo miliku adabbiin fudhata. Tokkoffaa waayifaa kiyyaan dabaasee hamma deebiitiin jedhe siyyinaa qaxxaamuuf taatu mucicha san dadhaban atummoo qaxxaamaa jirta. Kazaan akka jarri haasaaf wanti dhaan argee qaxxamee erga hagammaatti na dhukkuba nyaata na jibbisiisu. Garuu ani imma ofiishii natti argatti garuu akka seen yeroo irraa baate sana. Waan sen jettee intataan isin jira turte dhugaa rabbi ati illee akkaawuntii biraan jala jirta dhuman nan yaada. No ani akkaawuntiin qabu kanumaadha ani immoo nutorkiyya duban deebisi namoonni koo komintii lannaa barreessaa ture abbaan barbaade waan barbaade yoo haasa'e baay'ee namni waa siin jedhu homo ofii siin jedha waan ta'eef irraan kaawwadhu ani. Yaa sun dhugaadhuma ta'ee laal wiiraan anna namni garagaraa guys sababa tadi family abtab goda buta ka ababa tadi mah wih ente tatani Moni Kabaca tani ini kan doktorat kan moleti wartap tadi iya sih kemudian video sengaja radio family stay jeradu thank you opsia juto di darbamu itu ya mas oh ye masih family berapa masih nama apa tuh kok dari kisah nabu tuh sembuh mana nama orang kamu masih gue perlu itu masih singgir tuh iro abu buka pesan bisa boleh lihat kok beroman di sana insyaallah family tap nyo kan ti dokter kalian sinar kita jumpa apa di dalam bagian adamnya dokter Akami dokter kalian abdi kalian takkan. Garu deh dulu ti aja atas teh anis teh ada bilik. tapi nago di bangga Garu apa di jama ke apa di jama kisah.
dhaaba 21ffaa nu argatte qaara nuti anamma qaara takkitti adabbii mana adabi walii isaa wallaaleenii qaara takkitti maqofa nyaadhu jennaan qaara takkitti nyaata. Isheen garuu waan isheen adabde doktoriin ani fudhadhu jedhee hin fudhadhu. Adabbiin tataan akkasii kan ishee adabaan jiru hin fudhadhu jennaan qaara isheen doktora nyaachiste dhugaa rabbi. Taatu haadha faata. Ani haadha faata jechuun guyyaa tokko taphannee waliin leenca xixiqqaatee waliin taphanne. Tapha sadii taphannaa leenca xixiqqaa waliin laanna jennee waliin taphanne yaa doktor yoo dhagaa jiraatu. Mooneet buna dhugi. Tapha sadeenuu nammoo leenca xiqqaa sadii miti. Takka naan laanna amma hangaarraa. Garuu seen Arabni bira garuu maal isaatiin maaf tattaabinaan gootanii bakka beeru. Maayini rakkinni geessaa. Kan leenca xixiqqaa sadii sanaa miti leenca xixiqqaa tokko yookaan immoo abaaboo tokko irratti hin beeku. Ani garuu yeroo isin geema xamatu dhaqee waan qabu irratti fixadha. Guyyaa takka qofatti guyyaa itti 20 kennee fi biraa deemu jira ture kan inni ture kan. Waa maaliif bartee garuu ni adabbii ishee rabbis ni fide. Ani deemtu. Amaara kanatti hin adaban dhugaa rabbi. An kaleessumanii gara irraa bitadhe haadha faata. Lammuman sille joo hin godhu. Family offering share godhame. Bitootiin baay'ee gadi bu'ee jira. Fedhi miti isaa. Offering godhame. Sarara kan seeraa kan nyaatu. Akkami agati garuu jirtaani? Bib. Ay, when you talk to a code, guys. Anjay, mul'adhaa sirriitti sirriitti. Moonii Jirta. hin jirtaa? Maalidha guys? You don't know. Jaarsi kee jiraa bifa. Eessa badde qo'e? Anjira jaarsi kee jiraan gare. Jaarsi kiyya Jaarsa keenyadha. Libiyaa kee jaalallee kee qorataan jira. Qoy biiftu qoy ittiin deebisni biiftu qoy. Moon biiftuun jaarsa qabdi moo? Doktor biiftu? Jaarsa qabdi moo? Doktor Biiftuu moo? Mungkin sebentar tak berat masa bukan sekarang tu. Jaalattu qabdi kaa qorataa. Nani bercoba aja kapan berat. Ani qolata roorrooti moo hin beeku ani isheen mana afaan Takkitti miidhagina. Qabsoo. Takkum jechuun hin dandeettu. Ni ilaaltu buskuta kana. Majja. Maaliin ni ati waan beektu. Kota berat. Biif. Hojjaa. wayii moonii. Isa waa hoola mana kennaa. Maaltu mame qorataan eessa jira? Astaghfirullah. Maal jettee? Guys, awwalaan nam tokko. Heerumtee jirti moo mooneeti biiftuun? Nam tokko. Mooneeti. Yaan uffumana gurgurataatti meeqoyi roomii koo. Maa gabaa kan kee cufti isheen callisteeru. Ayaazim boo. Jechuudha. Kana barra beekuu edanii mooneeti. Kanaaf iyyuu mucaan immoo lakkisiin jettee jirti. Simbo Roomi bira nu bante deebite Simbo Roomi bira dhuftee deebite Simboon. Galatoom yaa Simbo. Thank you yaa Hasan. Maa deebitee ree Simboo suman turte? Nu ada baca turte nu te kaa.
Bawa tu kau sama bisa buka kadang gift chicken. Apa? Romi leng kali sakas kurte. Akka? Jadi lagi dia dia bawa bute kate, isa berat dia video gift kan itu. Ini isaan jillat rakkame anu jadi dia beli cuma kan di mana mau berbade malah jalan tim itu perkaca Like, ande biftu wajjin ko ati garee tokkon turre biftuu fi akka banamu fedhe naqe malee achi. No, garee tokko turre asii challenge bante kate video deemte gift chicken tokko silaalaan jira bar. An giftii kennee fi machaadha anta bahe live irraa bahe naa deebisi kottu. Dhibban kenneef machees dhibban darbu ganko. Roomi ko dhibba sana dabili ko Moni, Dhibba lama sirraa qabu akkas ta'a. ya Moni. Sifan deebisa dhibba lama miti dhibba shan godhe si deebisa dhibba shan miti kuma shan kuma shan Roomi kuma shan narraa qabda shi Xiyyaaraan har'a uffufi. Finfinnee jira bar Moni dhufee jira. leenci narraa qabda leenci sarara ofaa cufadhe dhufu Ya Moni. Dis. Tas gabba. Anu kau Moni sirraa sofi. bar. Dhufee Itoophiyaan jira Finfinneen jira. Hundi Qonna dubbisi. Pakistan taatu. Kanaaf daalachuuf jechuudha har'a Dr. Biftuun. no doktor biiftu Moni daalachaaf tanire. biiftu wallahi guyyaa hunda inuma bareedda dhugaa kaleessa lekkatti bareedda jirta jedhi har'a lekkuma bareedda jirta hin sobdi dhaga'e roomii kana dhaga'e Garuu istimee akkas jedhi Biftu wambariin kan keenya jiru taanaan dhuguma Itoophiyaa dhufteerta qabamee jira. Itoophiyaan jira. Wambarii muka irra jira muka irra dhiirri laal. morning roaming Wambarii qabdi miniiree isheen akkas wanti tokko na. Maraatiin koo kan zoo isa irra taa'aa barre maraatitti. Kanaaf siin jedhee barra qabiyya jirta bakka. no biyya jirta yoo ta'e girgiddaa mana keetti nutti agarsiisa girgiddaa asiyaa samii kan gubbaa jiru sun Indee Maaluma fakkaatu. Girgiddaan ani bakka dhufee fi illee waluma fakkaata. akkana gootee jennaan girgiddaan biyya namaa alarmii qaba alarmiidhaa see kan argaarta alaasee kan alarmii qaba kan Itoophiyaa garuu hin qabu. kan keenya qabaa kunoo. Ila kun akkuma roomii san jira kan kootis. No roomi Dubbattu sin qabdu kunoo Dr. Biftuun biyyan jirannaan cufteen miti rakkoon qabaan sii jira Dr. bakka. obboleetti keenya jiraattu keenyaati yoo barbaadde akka jaartii naannoo isheen sanatti wallaaluu dandeenya garuu yoo hin fedhu jettee rakkoon qabu garuu obboleetti keenya jiraattu keenya moonti nabu. Deebraan jirta. Maal abbaasoti akkuma hojjetamoo gaayis in hojjetuu niitoolkiin koo dhiigana dhaabanii baqqaan qoy maaltu uumame biiftuun dhuguma qorata faana wal lolanii taaddiyee akkam jirtaa bannaatu jirtaa fayyuu maareera baqqa naaree dhugaa rabbi hojjetaa jiraa miti kan sobanii muudiidhaan na baasaniire. Wayi niitoolkii itti hojjetuun. Welcome amma sagalee keenya dhaga'amaa asitti moone. Allisaa sobdanii na baastanii. Sagaleen keenya asitti ni dhaga'ama moone sagaleen keenya mammaataan illee hin jiru. Cubbuu hojjetamas har'a qoy maal taa'aa naguma hundi keessanuu. Daqiiqaa kudha itti nuffatti daqiiqaa 30 akkanatti nanaaf Ashaangullitii gadi bu'ee ol deebiinaan jetture. ati gadi bu'ee ol deebiisiin jira simmatti gadi bu'ee ol deebitaa moone. Sorry. Isi kasaa jiru kanatti gadhiisni but sorry. Oi men niskaafe bishaan ishee dhufaa qaba. Ani takka tokko ni godhaan. Halewe shalal.
Lewisha in the house. Wee. Where Lewisha?